yeroo waraanni dhihaatu lafti raafamuu jalqabdeem kana booda samii fi galaanni bahaa giddu galeessaa boqonnaa dhabeeram galaana Pershiyaarraa kaasee haga daangaa kaaba Israa'elitti kutaalee waraanaa Waashingtan irraa kaasee haga daandii Teel Aviv kan Teheraan dhiigaan guutameetti akka waan seenan mataan isaa hafuura isaa qabateetti yeroo naannicha guututti obomboleettiin abidda qabsiisuuf maraachaa jirutti qilleensi sodaa ulfaataa ta'een bubbisam. Gama biraan finciltoonni Huutii Iraaniin deeggaraman kanneen kanaan dura galaana Diimaa fi Israa'el irratti abidda tufaa turanii fi walii galtee dhukaasa dhaabuu Gaazaa hordofuun abidda isaanii boqachiisaa turaniin amma waadaa nama sodaachisu qabatanii deebi'aniiru. Dooniiwwan koriidarii galaana barbaachisaa ta'e qaxxaamuran ammas abiddi ni mudatam. Viidiyoo gabaabaa Huutiin gadhiise doonii abiddaan liqinfamte agarsiisam. Jecha hamaa tokkicha akkas jedhum yeroo dhiyootti caallisni dhumateera waraanni dhuguma jalqabeeram. Libaanos irraa sagalee shubbisa waraanaa daran cimaa dhufeeram. Bakka bu'aan Iraan sodaachisaa ta'e Hizbollaan Teel Aviv fi buufataalee USA guutuu naannichaa irratti rokkeettota obomboleettii gadi lakkisuuf qophii ta'uu agarsiisaniiru. Samiin Israa'el irra jiru yeroo dhiyootti gara dirree waraanaa abiddaan marfameetti jijjiiramuu danda'a. Yeroo waraanni dhiyaatu lafti raafamuu jalqabdeem kana booda samii fi galaanni bahaa giddu galeessaa boqonnaa dhabeeram. Galoo galaana Pershiyaarraa kaasee haga daangaa kaaba Israa'elitti kutaalee waraana Waashingtan irraa kaasee haga daandii Teheraan kan dhiigaan guutameetti akka waan seenan mataan isaa hafuura isaa qabateetti yeroo naannicha guututti obomboleettiin abidda qabsiisuuf maraachaa jirutti qilleensi sodaa ulfaataa ta'een shubbisaa jiram. Ajajoonni waraanaa Israa'el rifaatuu guddaa keessa galuu waan qabanii gadhiisan dhabaniiru. Haleellaan Iraan Hizbollaa fi Huutiirraa dhufu eessatti kufuu akka danda'u hin beekamu jechuun akeekkachiisa cimaa ta'e kennaa jiru. Sababni isaas Ameerikaan doonii waraanaa fi xiyyaara fe'umsaa humna guddaa qaban Iraanitti dhiyeessaa jirti. Biyyoonni naannoo sanaa hundi gaaddidduu waraanaa akka isaan liqimsu itti dhagahamam. Pirezidaantichi dooniin kun just in case socho'aa jira jedhu. Addunyaa waraanaa keessatti garuu just in case jechuun yeroo baay'ee qaanqee abidda qabsiisudha. Sochiin hundi bobba'insi hundi mallattoon hundi akeekkachiisadha. Israa'el yeroo tokkotti waan mudatu hundaaf qophaa'uu akka qabdu beeksistem. Kaabarraan Hizbollaa sakatta'u samiirraan misaa'ila Iraan irraa dhufu eeguuf daangaa hunda of eeggannoo boqonnaa hin qabneen eegaa jirti. Iraan ejjennoo ishee ifa gootee jirti. Haloo ba'uun lakkoofsan osoo hin taane dambaliidhaan dhufam. Misaa'iloonni eenyu akka wallabdee kana jalqabe osoo hin gaafatin eessatti akka bu'an qofa gaafatu. Akkasumas akka ejjennoo Iraanitti haleellan kamiyyuu akka waan hunda galeessa ta'etti malee akka rukuttaa daangeffameetti hin ilaalamu. Dhugaan kun suuraawwan daandii Teheraan qilleensa yeroo facaaftan bubbeen hammattu jedhu jalatti barreeffame. Samiin bahaa giddu galeessaa kana booda nageenya qabu hin jiru. Daandiiwwan qilleensaa balallii haquu itti fufaniiru. Paayileetonni naannoo balaarraa karaa jijjiiraa jiru. Israa'el yeroo kamiyyuu caalaa wanti hamaan akka dhufu sodaachuun xiyyaaronni geejjibaa hundi abidda osoo hin dhandhamin osoo hin gubatin yeroof biyyoota Awurooppaa tokko tokko keessa akka qubatan murteessuuf dirqamteetti. Abiddi kun daangaa darbee laboobaa kan jiru yoo ta'u Iraaq keessatti Hizbollaan loltoonni isaa waraanaaf akka qophaa'an waamicha dhiyeessuun Iraan masaraa kufaatii hin qabne ta'uu labsuun deeggartoonni hundi isaanii akka waraanaaf of qopheessan dhaameeram. Waraanni naannoo akkasitti kan laboobuudha. Rukuttaa tokkorraa osoo hin taane waadaa lakkoofsa hin qabne aarii fi amanamummaa irraa kan madduudha. Iraan haleellaa deebii kennuuf yeroo aartee dubbattu Ameerikaa fi Israa'el saffisaa fi humnaa socho'u. Namoonni idilee Teel Aviv, Teheraan, Beeruutii fi Baagdaad keessa jiran sagalee waan hunda jijjiiruu danda'u sodaa guddaadhaan eegaa jiru. Gama biraan finciltoonni Huutii Iraaniin deeggaraman kanneen kanaan dura galaana Diimaa fi
Israa'el irratti abidda tufaa turanii fi walii galtee dhukaasa dhaabuu Gaazaa hordofuun abidda isaanii boqachiisaa turaniin amma waadaa nama sodaachisu qabatanii deebi'aniiru. Dooniiwwan koriidarii galaana barbaachisaa ta'e qaxxaamuran ammas abiddi ni mudatam. Viidiyoo gabaabaan Huutiin gadhiise doonii abiddaan liqimfamtee agarsiisa. Jecha hamaa tokkicha akkas jedhu yeroo dhiyootti callisni dhumateera, waraanni dhuguma jalqabeera. Balaan kun kan dhufe yeroo naannichi wallabdee USA fi Iraan jalatti kirkiraa jirutti. Pirezidaantii USA Doonaald Tiraamp tarkaanfii Teheraan finciltoota irratti fudhachaa jirtu sarara diimaa darbee jira jechuun tarkaanfii waraanaa fudhachuuf akeekkachiisaa yeroo jiranitti. Dhiphinni kun dhuguma samii koruun dooniin hundi, raadarri hundi, akeekkachiisni hundi, misaayila hundi ulfaatina bu'aa addunyaa qabu. Libaanos irraa sagalee shubbisa waraanaa daran cimaa dhufeera. Bakka bu'aan Iraan sodaachisaa ta'e Hizbollaan Teel Aviv fi buufataalee USA guutuu naannichaa irratti rookeetota bomboleettii gadi lakkisuudhaaf qophii ta'uu agarsiisaniiru. Samiin Israa'el irra jiru yeroo dhiyootti gara dirree waraanaa abiddaan marfameetti jijjiiramuu danda'a. Iraan waraana guyyoota 12 ji'a waxabajjii darbe keessa gaggeeffame irraa dandamachuu ishii kan ibsitu yoo ta'u, sagalee ishii fi meeshaa waraanaa ishee walqixa dhageessisaa jirti. Eegdonni warraaqsaa addabaabaayii Teheraan keessatti baanaarotam doonii USS Abrahaam Lincoln dhiigaan makamtee fi barreeffama akeekkachiisa cimaa qabu waliin agarsiisaniiru. Qilleensa yoo facaaftan bubbee hammattu jedham. Biyyattiin balallii dhuunfaa lafa qabsiisuun naannoo qilleensaa cimsitee qophii waraanaa guutuu akka ta'u gaafachuun ibsaa xiqqaan illee abidda addunyaa qabsiisuu akka danda'u addunyaa yaaddessaa jirti. Bahii giddu galeessaa yeroo dheeraaf saanduqa humnoota wallabanii amma dhoohuuf jira. Bu'aan isaas galaana diimaa bira darbee fagootti dhagahamam. Raashiyaa fi Chaayinaan itti dhiyeenyaan ilaalaa jiru. Taphacheesii gatii guddaa qabu kan dippiloomaasii fi misaayiloonni walitti bu'an keessatti sochii tokkoon isaanii shallagu. Kooriyaa kaabaa, Awurooppaa fi humnoonni addunyaa biroon waan waraana addunyaa ta'uu danda'uu fi kan addunyaa irratti dhiibbaa geessisuu danda'uuf of qopheessu. Gidduu kana galaanonni mataan isaanii nageenyaan qabaniin galaanni diimaa yeroo tokko daandii daldalaa guddaa fi boba'aa ture. Bakka dooniiwwan daldalaa bishaan qofaan osoo hin taane balaa abiddaa fi sibiilaa itti qammasan ta'uuf jira. Dooniiwwan dhiibbaa ol ta'an duraanuu abidda Huutii qammasanii jiru. Ammas osoo callisni hin xumuramin lakkoofsi gara boodatti lakkaa'uu jalqabeera. Magaalota baha giddu galeessaa keessatti namoonni samii ilaaluun saayiranii dhaggeeffatu. Dhiphinni akka golga ulfaataa daandii namaan guutame irratti, mana keessatti, bakka gabaa irratti fannifamam. Sodaan murtoo kadhannaan tooftaa walii wal makam. Yeroo tokko akaakan akkas jedheera. Leenci yommuu boo'u gaarreen illee ni raafamu. Har'a sagaleen Huutii rookeettiin Hizbollaan sochiin tarsiimoo Iraan fi humni galaanaa Ameerikaa bu'aa naannichaa raasaa jiru. Addunyaan hafuura ishee qabattee bahii giddu galeessaa qarqara abiddaa irratti yeroo raafamtu ilaalaa jirti. Kun wallabdee idilee miti. Kun waraana sagalee ardiilee hunda keessatti dhageessisuudha.